Eyo bashola abasho eyo bashola abasho dada mikeli ibasho dansa shuferi gombo obasho anguji odo obasho eyo bashola abash agadanya ubasho murina tinkishi basho amboko hida ubasho bitina shinshini bato basho ila presidenti filatara no taklai minister filata jirrechu nami amanti bakka sadaqun qaba man warana kamale la faydaytu harka duwa mi bokko akhadu gize dudi sarganya mata barbare kan suyetiya lafa darricha gize yaro darricha ka rukisan olida mara goga fi dari rambuso mara jida gafa sai rafani namirate warrijila wanjila gungum kun saganta ken wanjilati saganta ken nadat kesumma atakochi qabane sinner kesumma ken yaada sa irgasa daamsa saani haga dhuma caqasaati walta facaan maqaaki idaayaa udeessanaan jedhani addeen jiru adoolaa wayyu biyya Gujii keessa jira Gujiin tiyya uffana aadaa mi'a meeshaa aadaa duraan nyaata aadaa dudii uja ture lafaan natti dhiphatee bakkee addeetu jedhu dhiphisee jira malee wanna hujaa uffana aadaatiif mi'a aadaa hojja bara dheeraa fi waa aadaa kana baalli tana nami dafee dur walirraa fuudhu ture sababa waraanaa ta'e sababa wonni walirraa wal dhaggaa dhabaatiin fageenya biyyaa akammaa kana bilbiliin jiru nami yaada wal jijjiiratee hin danda'u malee baalli qabatee aangoo qabatee bara dheeraa ta'e ichaalchichaa muti bona jira bara kaan ganna jira wanni nami wal kontaaktooli godhuun hin jirtu amma bara kana ammoo biyyi guddattee namni baratee bilbiliin jira wanna adda addaa namni wanni walta dhufuun hin jira ta'anii mari'atanii waggaa 8tti baalli wal harkaa fuudhicha seera tumatanii lafa keeyanii jiranii jila guddoo qannaa jilti tun akka mootummaatitti mootummaa filatu Gujiif prezidaantii filataara nuti taklaayi ministeer filataa jirra jechuudha kanaaf waggaa 8tti ayi tokko mal wal mormii tokko mal bara 97 qabadha filwannoo mootummaa wal filichaa fedhani nami jechoota hamaa miidiyaa irratti karaa nami hubatuun karaa nami dhaga'uun wal arrasaa angoo biyyaan bulchanuuf waa kasan godhaa turani warri barate kennamoo waa kasisa hin qabu taphaa kollaan wali nyaataa unxoon sirbaan waa kasisan garmaama fardaatiin ka kennu gammadaan kenna ka fuudhu gammadaan fuudha guyyaa murame baay'ee nami harka dha'ee badhaasa adda addaa kennee bakka malee waan maadee namatti ta'ate nami angoorraa nami bu'u akkan kollaa akkan gammadaa namatti kenna kanaaf bonniin baalli wal harkaa fuudhichaa kun akka malee waan dansaa hantu warri baratee waan kana hubatuu qaba barumsa namoota kanallee ta'uu qabdi gizee duudii wal falamaan na filaa wanni si filanuuf beekate yoo dur lafarra hujatte irratti ollaa teetti irratti maqaa dansaa hujii dansaa beekantii dansaa yoo qabaatte nami jaalatee simtu baay'ee fumaan si filata beeluun kun nama dansaa nama balchaa jedhanii si filatan tanaaf aadaa Gujii akka malee aadaa dansaa jila qannaa jaaffaa kanarra jila qannaa jila kanarratti sabaaf sablammii akarra hirmaattu allee yaamicha godha karaa kiyyaan gaafa aagaa xeenxanoo yuuba aagaa xeenxanoo baalli kennu akka malee dansa latti legganna turtee latti jiidhaa namillee hagaa hubantii qabutti uffana bakkana bacaa isaa uffatee hin jiru garuu akka malee bakka maadee teete uffana kana narraa bitaa turanii hagis daa dhufe akka dansaa uffatee jirallee akka dansaa sirbaallee waa adda addaa dheeffatee jirallee hingee waa hin jettee ammallee jajjee hin tullee mootii jalqabaaf garuu dansaa ture maan jennaani sababa amantii namoota akka malee hidhamaniirani nami amantii qabu bakka sadhaquun qabu amantii protestaantii ta'uu danda'a garuu akka malee wal hacuucaan turte amantii wal qassiisanii addeessa akka waan beeta wanni addaa takkuun amantii dhiibaa takka akka waan achirra dhiyaatu nama addeessa dhiyaate uffana aadaa uffatee dhufe duudi hammana cherchirra illee dhooganii leen beeka
kanaaf bara kanammoo bara itti aanu kalammaffaa haga gaafa aagaateen dhanoo kennu hin geettu dhiibbaan sun maan jennaan namni hubataa jira wanni achitti godhamu wanni addaa wanni amantii tuqaawaa hin jirree fi namni hubantii wanni achi mul'isa wama aadaati sirba sallee namni amantii qabu hin sirbu kama dhibii sirba namni hubatee waan san jijjiiraa dhufee bara jiloomaa dhoo fuudhu akka malee namni lafa akkanaa garuu maanti nama jibbisiisa ture innaa sallee waraana akka malee lafa hidhee ture. Waraana akka malee lafa hidhee nam wal sodaata maanti uumamaa jira maanti galaa jira helikooftariin dhuttee mee bokkorraa buutee nam bakka akka malee sodaan. Afa aagaa xeenxanoo fuudhe hin qabadha gara sa'aatii torbaatitti baalli fuudhee kennee farda koranii burraaqa kan turre ardaa sin agartan san cinaara garmaamanii akka malee hin sirbanii maan jedhanii waa adda addaa mul'isaa turan. Yaa gaafa ammoo juloomaan dhoo fuudhe akka malee sodaa hantu fuullee barii dayyaa boruu baalli fuudhee luuxee damee bu'ee mana gale bakka garmaamillee hin jiru ture. Wani su'aan yeroo sa'ooma poolitikaa kanatti akka malee lafa dhiibee qabee jira sodaa hantu ture. Waa akkasiisanti hin toltu ture sun. Namni gana quncee lafarraa yaa'ee dhufa jira sagantaan dhumateera jedhanii. Wanni ani amma dubbatuu barbaadu tokkoffaa waan dubbadhu kanarratti aadaaf turizimii akka dansaa waan kana nalli qarqaaruu qaban. Nalli qarqaarsa siin jedhu aadaa agarsiisa wanni kun. Wanni kun waan sobaatii moto waan dhugaa takka. Dubartiin baatee bakka sanatti sirbuu durri baatee sirbuu dubartii beerti sirbuu bakka sanatti aadaa fi agarsiisu durri bakka sanatti baatee sirba adda addaa qabna durrilee waan ifii hafii qabdi waa ifii sirbitu qabdi beertilee waa ifii sirbitu qabdi dhiirtilee waan ittiin qeexaltu qabdi aadaa fi waan kalee akaakoo abuuboo irraa dhufu qabdi sirba dadansaa jira akka malee sirba kana abaa amantiin adoo jeesuu dhabaatanii uffana kana adoo amantii ijjeesuu dhabaatanii waliin tuttu wanni kun waan gogaa kiyya gubbaa mul'ataatu malee waan keessa kiyya jiraatimu adoo qorqiilli ta'e narra daawwatan malee yoo rakkadhe baasee gurgura ammallee kanallee gurgura rakkoo hin qabu kun baay'ee gurgurama waan beesee jijjiiru kanaaf amantii waliin tuqu amantii waan onneetiya keessatti ayyaadee foo harka kiyyaan foon kiyya afuje wanni kun waliin dhiiddu sirballi akka sirban namu karaa waan beeku akka sirb uffana fi akkatti mul'isan durri quttoo qaddi quttoo fi gaafa sayfiifuu biyya amaaraa tana keessa durri baatee guyyaa baatee wanni aadaa ifiitti mul'itu qaddi gaafa san loomii qolaansan jedhan nulladdee santi adoo waan qolaansan qabaanne quttoo san laalanii guyyaa sa itti qolaanfatan bacaa jira teennal adoo baate isii sirbitu addee santi baatee adoo dhagganii jedhan dhiirtillee karaa fiitiin qeexala waa adda addaa qaddee achirra baatee adoo sirbitee waan kan adoo ammaanuu jalaa qindeessinee midhaasinee maanguddoo waa akkanaa sirbuu qabdi jaaroliin beertii waa akkanaa sirbuu qabdi durrillee karaa siitiin midhaasanii uffanaan seesanii badhee santi mul'isuu qaban wanni kun waan guyyaa tokkocha lamaaniiti waan dheertullee moti wanni kun adoo godhaan ta'edhe yaada. Sirba haalolee aniin tulleen guddoo baadiyyaa keessatti hin guddanne garuu ta'e tullee waa hagas mara wallaaluulleen se'u. Eyo bashola abasho eyo bashola abasho dada mikeli ibasho dansa shuferi gombo obasho anguji odo obasho eyo bashola abash agadanya dubasho murina tinkishi basho amboko hida dubasho bitina shinshini bato basho ilalu akasedani durrile waa ifi qaddi ha durralle sirbitu kamalee hedduu jira nama jaalalin jira hariyaa gaafa gannaan geette nami si halche jibballe hinti jaalalle hinti namichi yoo mucaa ni si halchu baddaa dur amma magaala ta'e waan jiraantiin cunneerra malee uddeeluma jala fatee mucaa durri lafa baatee walta dhuttee sirbiti keessattuu naannoo ayitti guddadhe kana karaa harka dhokkan akka malee galgala
ijoollee ol dhamarti baatee sirbiti. Hin dhooggan maatiin hin dhooggitu. Guyyaa waan maatii barbaachisaa hojjetaa ooltan tikateetu okee hammaateetu godhaa oolte galgala mana ebaluu sirbi jira jettee dhatte. Innaa wanni isaa kamalee jaaladhaan. Waan samma innaa baadiyyaa keessatti dhatte bee Yesuus himedhan. Ombea oatia, aulea roresa, ombea ombea, obate adolesa, ombea akabate guyyaa baatee heeruutti majjirti jechuudha. Tia, ombea oatia, walaalee ulee anjate, ombea oatia, walaalee rufee angalle, ombea oatia. Tu ammoo dura ta'uu finti siyaare leefotiyaa siyaaritu leefotiyaa hiwaaritu leefotiyaa siyaare leefotiyaa suutu surra leefotiyaa nutu dura leefotiyaa suuta bulla leefotiyaa. Guddoollee dogongoraan uleen beeka. Irra caalaa wanni gisee hedduu dogongora dhaggeenu ijoollee heerumtee jirtutti gara galee quttoo hidhatee deemuun dhagga. Adoo dur teete intala isaa hin dhaanan durri hin dhaanti. Ati baartee heerumtee jirta irsa qaddaa akkan quttoo hidhattaa jedhanii gaaffii hin kaati. Tu ammoo intala shakkii qaddu. Intala dhiira walii Olii olii badduu dhagganii jiraanu akkasiin duran ta'in shakkiitti qaban quttoo hidhattee deemtu dhaggan. Ifitti amantii qaddu dhuttee intala sanaa dheekkanti. Akka keetti duriyyitti quttoo sobaa hidhantee deemtu jettee wal dheekkansi dhufu. Aadaa Gujii keessa hin laalan dura san lamaanuu. Mana yaalaa hamma birriitti kaffalan eeqanii laalan kun hin jiru. Dubartii hin beekti haadholee hin beekti ijoollee san lamaanuu laalti. Ta dur adoon ta'in hidhatte taallee haalatanii quttoo san deebitee hidhattu intalli sun. Taana akka malee if eeggannoo barbaachisa. Namni ifitti amanetti quttoo hidhatee baate. Tafitti amanin maa quttoo hidhattee baate. Waan qadduun baatee koorteef mul'isuu qadda malee. Waan hin qabne maafi. Tanaaf amma wanni dhidhuu qaba amma adda sana ta'e. Maan jennaan namni hedduu akka kanaan nan beekan. Samaxee na beekanii samaxee wannaan kaadhuufi namni garii akkuma ollootiin quttii uttuutiin yoo samaxee kaadhu ati ganna 45 ol dubartii ta'e tekkeeta ganna guddadhee rettee fi michaaf keetti ati ganna kan amma keetti jedhanii gaaffii natti dubbatan. Waan namni hin beekne takkatti wannaan dhagee jirsu durri samaxeen keetti. Durri samaxee keettu quttoo xuruuraa hidhattee samaxee gubbaa keettee gaangeen dhuttu kun ololootu tanafa. Waa isin jettu karra qabeenya abbaa fi mudhisichaaf keetti samaxee san gaafasa. Hollaantittiin talabelu jedhan. Loonuma wanni gizee bara duriittiin kooranuuni wanni akka malee bakka duruutti himanu loon waan ta'eef karra abbaa qabeenya kaan mudhisichaaf samaxee keetti. Dubartii samaxee keettee dhalee gabayaa keessa bedhagganu. Akkasii aanan dansaa qaddu, akkasiin dhadhaa dansaa qaddu, akkasiin bulii dansaa qaddu samaxeen tuu issiti. Samaxeen tuu rifeensa sii caalaa dhadhaa hunteerti. Tokko akka malee wanni samaxee mudhitu karra mudhitti. Lammaffaa samaxee wanni keetanu kallacha keeti kan aduun illee ittiin baatu bokkeen roobala fuula kanas hin roobu. Irratti immoo faaya aadaa wanni samaxee keetanuuf. Tuu ammoo finqila. Finqilaa wanni keetanuufi intalti kalee heerumte. Adda barii eega durummaasii dheeroon fuudhe irraa fudhateen duuba baanii horii kennaniif siiqoon baatee horii dhawatti. Quttoo tana hiikattuun horiin. Baatee horii yoo warra dureessa ta'e quttoo tali hiikattu adda horii tokkocha kennaniifi. Horii lama, horii sadi, abbaa xiqqaan, haati, abbaan, obboleessi, hangafi mucaa loon kenneefi quttoota akkatti horii 5-6 argatti garii. Achiin duuba quttoota hiikattee intala baatee qe'ee namaa dhaqxee jirtu, heerumtee jirtu ta'icha fi beeksisichaa fi finqilaa kana hidhatti. Gaafa isiin quttoo hidhattee deemtu ta'ee beluutu hidhantee himantu intaltitu.
nama gabaa dhiyaatee reeduu dandeetti bakka abbaa fedhe isii hawwatata abbaa fedhe isii taphataan fira qoratee luba qoratee walii haasawa maan sababa isin quttoota naqadduuf kalee heerumtee boreessummaa niitii namaa ta'uu fi finqilaa kana dhissa abbaan dhageessiin morguu hin danda'u bakka balbala namaa akkasiin seentee jirtu gulantaa namaa akkasiin teettee jirtu ifaaf bilisa. Kanaafi finqilaa jalatti xuruuraa bareedinaaf xuruuraa hidhatan xuruuraa hiikaan qabu midhaagina fuulaatiif jala hidhatan mal uttoo finqilaa hiikaa qaban kana gaafa mi'ee bokkoo jila teenna dhuttan dubartiin haata akka kiyyaatuun finqilaa fi keeyattee xuruuraa fi kallacha jala hidhattee faaya mormaa kun dhidhuu qabaa hin beekaa. Hedduu nuti karaatti dhalanetti haga dhufee inni areeda kana tuqutti aksan naqatan galgala innaa hirribaa kaanu ifirraa umaasaa fuudhanii miinjaloo fannisan fakkana waliin ciisuu hin danda'an akka malee guddaa waan ta'eef ifirraa fuudhanii sallisanii achi keeyatan saldaqaa harkaa hin bade bara kana hin jiru amma saldaqaa harkaa asii ka'ee as ga'a haadha xiyyafa saldaqaa harkaa asii ka'ee as ga'a akka isaan keeyatan irraa buuranii harka kana dhiqatti doottaate fakkanuun doottaate harkisii kun waan dhibii fakkaata. Kanaafi gaafa jila sana dhuttan waa eenyummaa teetaa dhugaa isaa dubartiin qophisoo gubbaa qoloon kun tadhaggan kana shishiniin ogorgadi yennaan inni ogorgadiin kun akka kana uffattanii lafa jilaa lafa xaqlaa ministeeritti filan namni duudii akka dhuttan gaafa addee jilaa dhufaanu. Dubartii gujii aadaa qaba akka malee aadaa dansaa gizee dubi maadee waan natatee aadaa dansaa qaba maa aadaan teenna lafa du'aan lafa gammadaa lafatti dhaqan qaban lafa gadda haanan qaddu aanan qabattee sagalee qaddu sagalee qabattee yoo fedhe reef mana jira waan qaban qabatanii dhufaniin aadaa buna danfisanii qabatanii dhufaniin nama namirraa du'e kana gatanii sagalee mana kanatti dubartiin fiddee dhuftee halikkiin kana gad guuran dhadhaan midhaan kana marqitee guurtee dhufti buna dansaa aanan hin danfittee fiddee dhufti aanan qodaan baadhattee dhufti mana gadda aadaa dansaa halikkiin kan lafa jilaale gaafa deemanu dubartiin gujii aana if qabattee dhufti buna qalmaa qabattee dhufti itittuu qabattee fiddee dhuftiini marqaa dhufaa harka duwwaa mi'ee bokkoo akadhu bittaa gurgurtaa motoonni kun aadaa dur addeetti dhalanne goonu ta'an adhalle mi'ee bokkoo irra godhuuqan harka duwwaa dubartiin lafa jilaa dhuttu tanaafi nami bakka jilaa dhuttan marti akkuma dukkaleettiin horree adhaan baane akkuma isaan waan qannu qabanne akka dhumneeni aadaa ta'e namu dhinnu jila tana mi'ee bokkoo irratti nuti nama keessummaa simatu nama gulan taat nuti abbaa jilaati haadha jilaati haati jilaa waa ifiitiin mudhattee ardaa jilaarra ta'e gulantaa fira ta'e uqaddi wanna mudhatuu qabuun kunoo faaya firraa qabu kanaan mudhatuu qaba. Haati jila tanaa eenyuu jedhanii na barbaaduun qaba. Dubartii gujii barbaaduun qaba. Ilma gujii barbaaduun qaba. Maan isatti yoo bokkuun dhoggaa ta'e gonfaa fi uffate shooba fi teerrisa facaafate ruufa fi marate ulee harooressaa qabate isa dhaggita. Uffana isaatitti abbaa jilaa kana ta'e beeksisa. Waraana qabate waraana yennu namni dhibii bu'aan dhibii hiruu danda'a. Eboo jennallee eboo ijoollee qeerrooti qabata. Kana qabatee ardaa jilaarra mudhatuu qabu. Namoota gannaan gurguddaa immoo habaalli isaanii eeyyantuuf gonfaa guttumaa, bullukkoo, bokkuu, waraana gurguddaa qabatanii ardaa jilaarra mudhatuu qaban. Garuu wannaan himuu barbaadu irra keessa irra deddeebi'ee himatuu fedhu meeta abbaan jila sana abbaan jilaa gujii meeta nama gaafatuun qaban
Namni miidiyaa kan lafa fagootu dhufe eenyu intervii godhaa. Namni dhalataan lafa tanaa eenyudha barbaaduun qabu. Ana ifimuu qaba. Wanna ifimuu micciirraa harkaa qabaa, qubee qubaa qabaa, ruufa mataarraa qabaa, ulee harooressaa qabaa, kophee ta'eenummaa ta'e hintu kophee waan guute. Kophee waa aadaa uffatanii kophee siniikariitti keetan. Kophee uuma dhagga uuma mana qaban fuudhanii itti keetan. Warri keeti kun diqqoo kun adoo kophee tana sirreesse fanaan jedhan gaafi gurra na hiiqanii warri addee dibii dhufu. Kanaan sirreessinee akka malee waa itti mudhan tokko godhuu qabna. Namni ardaa keenyarra jira ta'ennarratti meeti eebelu jedhanii nu barbaaduun qaban. Mana kiyyarratti eenyummaa ta'e anaaf if mul'isuu qabu. Namittiin tuni haadha mana kanaati haadha jila tanaa jedhanii wanna beekanu akka uffadheeru na beeksisuu qabu. Ana if ulfeessuu qabu. Ana ardaa kee hajjilaa san jilsa ulfeeffatuu qaba. Kanaaf aadaaf turizimiin waan sarratti ijoollee waxxaatii akkasii waxxaatiitiin uffana isii barbaachisu gujooma issu ijoollee qeerroo haqeerummaa isaa issu jaarsi akkasanii barsiisuu akeekuutti. Namni waan kana qajeessu akka malee nama diqqaa ta'uu qaba. Yoo badhaate nama wal mormii fakkana namni nama kana qajeelchu. Garuu namni diqqaan ta'ee wanni sii kenne akeetti sitti akeeke akka malee bosii galan. Tanaaf yeroo nu aadaaf turizimiin qaamni dhimmi kun laallatu ta'anii akeetti namatti akeeku qaban. Gulantaa keessa midhaafadhamu. Bara aagaa xeenxanoo kenne walna duraa dhootteerti meebii gaafa jiloomaan fuudhe mana wayii ijaaranii mana nama fokkisiisu. Gizee duudi sarganyaa maxxa barbaree kan tusuyetti lafa darricha gizee yeroo darrichaa kaata rukkisan olii gadi. Maaf amma ijaarramuu qaba mani gujii kan mul'isuu qaban adda amma ijaarramuu qaba. Namni karaa san darbu makiina qabatee laaluu qaba goree laaluu qaba mani duwwaa ijaarrame namni hattuu hin diiddu mana san beeku. Mana san amma midhaasanii mana mul'ata qabu tokko ijaarrame adda san dhaabatuu qaba. Ila jilti ittaan jedhaa kadhaa kana hoolii hafin maanii hafini bolta guuranii nama beeta baqa won beeta nama baqa na adde takkatti bulu uumatee tokko haban bara way wolta qabee keessa bulee borosuma keessa ka akka san fakkeessuun qaba ardaa jilaa kan mani mul'ata qabu tokko ijaarrame ta'e uwwa muka qannaabe muka dansa guutuu mana ahaatti mana ijaarratte daankira callaan guutuu isaa akkana cottee dhaggee beeka. Mana su adala dokara tambo gadra kana adal dhaabatee jira. Jali saa lakuma san daankira. Mana saa akka san godhani waggaa 8 haadha achi dhufulle mana su adda santi mudhatu qabu. Nama adda sadee karaa san dhuf maa wanni kun. Beetta baalli gujii reefu lirraa fuudhee mana saat aadaa saat mudhata adda san ta'uu qaba mana kun cufamee gizee mara. Kanaafi adara hin rukkisina hin fiigina namni rukkisee hin jiga namni rukkisee wattuma baabu'a. Rukke adoon bay amma manis dansaan gujii akeekii gujii tiitee utokko man ijaarramuu qaba. Kolloon sirrii ijaarramuu qabdi. Miinjaloon sirrii ijaarramuu qabdi. Muki aadaa ka gulantaaf gujiin godhatu gulantaan buufamuu qaba. Wanni akkanaa kun siriir teessumaa siriira gamaa gamana midhaasee ijaarrata gujii. Gaafa jilti itillee callaatti barbaadanii irra buusanii haraa haamanii marra jiidhaa lafa jiidhaa marra gogaa fidanii rambuusu marra jiidhaa gaafa isa irraa fanii namirra ta'e. Kana akka nuu godhanu. Keessummaan teenadhaa haa isin dhagitan san ture. Akka isin jaalattan addii guutuu qabna. Eenyu daballaa eenyu finna. Yaada qaddanu as jilan nu barreessa. Ulfaadhaa.